ka maaf yeroo san tokkoomu dhabdaniidha bakkuma kanatti keessaa baana. Namu rakkoo garagaraattu harkaa qaba jechaadha. Kun ammootu hunduu abaa'oo ta'aadha. Dhaaba keessan diigaa maqaa keessan diigaa jedhe abaa'ooni. OPDO illee natu humna qaba waan jedhutu mul'atee gara yaaddigiitiin humna qaba. Warri tokkummaalleen, warri IFLolleen, warri Oromoo Abboolleen sadiin kun ammootu ejjannoon isaanii maal akka ture moo akkasumatti dhaaba ofii diiganii gargar facammoo bosona deebanii qabsoo itti fufammoo haalli isaan ta'an hoo maali? Jeneraal Jabhaan Oromoo ka Jeneraal Waaqoo ijaarate galee waliin taa'ee waliin mootummaa eegaa OLF baateyyuu isaa warra maayyitafee waan isaan jedhan san mootummaan fudhachuu dinnaan adii baheetiniin Jeneraal Waaqoo ani simbiraa deeme nagatti dheetiniin Baale dhaqee gaafa san Baaletti namni bulchaa biyya Baalee godhan haadii qaanquu jedhanii nama gaafa Nagaasu Gidaadaatii fi isatu Jarman irraa gale Nagaasu Gidaadaa pirezidentii biyyaatu godhanii haadii qaanquu bulchaa Baalee godhanii haadiin kun dhugaa rabbeetti nama qabsaawaa jabaa ittiin hafini gaafuma san wuyyuu ani hin dhaqee Baaleen bulchu ani haala keessanuun beekuu waan isin taatanuun beekuu waan isin itti amantanuun beekuu heeraa seera keessan agarsiisaa jedhee heeraa seera kennanii fi ilaalee heera isaanii keessatti maaltu barreessaa jira Oromoon bilisoomuu hin dandeettii jedha heera isaanii irratti bilisoomuu hin dandeettiin tun maal jechuu keessan qooda nama bilisoomsuu kun nama biraatii kennitanii maaliif min bilisoomsinamaa hin jenne yoo heera kana hin jijjiirin ani isin waliin hin dalagu yoo Oromoo hin bilisoomsina ka jettan taate ani isin waliin Baale bakka feetanittu na ergaatii hin dalagaa ammootu haga heera kana jijjiirtaniitiin Oromoo nu bilisoomsa hin jennetti isin waliin hin dalagu jedhee nu amma yeroo hin qabnu teennee waan kana jijjiiruuf yeroo barbaachisaa haguma ammoo yeroo argannuufu nu dalagee bakka sana laali jedhaniitiin Baale geessanii damoozan fudhannee sun baatee amatti tokko haga taa'e damoozan fudhadhu jedhee haga gaafa isin heera isin jijjiirtanitti fudhadhu jedhee amatti tokko duubatti achirraa yaa Hafiz yaa Salaamin namoota Eritree'aa qabsaa'ota biyya alaatti duraan wal beekaniin tun mala godhee akkasiin biyyaa baasaniitiin Jarmanitti deebisanii isatu gaafa san Waaqoo guutuu isatti dhaqee gaafa san isa Baalee bulchaa an abboo hin deemaa wanni nu dhufneef bilisummaa Oromooti bilisummaan Oromoo bakka tana hin jirtu kennallee wal saama kennalleen qurxummiin gugurdotuu qurxummii didiqoo nyaata jedhanii warri akka OLF illeen nu jala seentan malee wanta akkallee ta'uu hin dandeettan jedhanii nu isaanillee jalan seennu mootummatanillee waliin taa'uu hin dandeenyu an bahee jedhee gaanga yaabbatee dhaamatee walitti uummata qabee dubbateetiin karaa dalloo bahee achii waraana jala erganii haga Kiiniyaa seensinitti osoo ari'an bakka akkatti heelikooptariin bakka ta'anitti maaliin osoo ari'an Kiiniyaa seensanii Kiiniyaatti namni meeqatam irraa madaa'ee Kiiniyaatti galee macarrashaa Jeneraal Waaqoo guutuu nu gaafatan biyya kana Ameerikaa tana seenne asirraa walitti fiiganii namni waa gargaaree waa wanni jedheetiin uummata san madoo isaanii ta biyya Kiiniyaa seente san dhaqqabanii haala saniin dubbiin teenya achitti gabaabattee jechuu barbaadetti qabsoo teennaa lammaffaalleen. Jeneraal Waaqoo gaafa sirna kan gadhiisanii bahan akka dhaaba tokkummaatti waraana hagam gahu harkaa qaban.
moo waraanni لا yeroo وران san قاف درا وران قارة جرولين الرح دور زاني يسدرو حركة كنتي نمني ولين قال نما قبابا نما دينغد قاعدين سام بهان كان ولين باي نما قبابا دا نما صدام أفرطام شنطة تاني سن نمو شانت دي أتوتو كدرانو يسار إيه وكا فيمفينة اللي ولين جروتو ولين باي ملء وراني كنا كدراسون بيرنجر amma gaafa fakkeenyaaf waraana kaambitti galchanii helikooftera fi humna lafaa waraana Eertiraa dabalatee waraana TPLF tiin waraana bilisummaa Oromoo san akka ta'etti ka yeroo hedduu dubbatamu waraanni yeroo san kaambitti gale ka'ee nuti ka jaarraa abbaa gadaati moo ka warra bilisummaa Oromooti moo waraanni TPLF kaambii galchitee irraa hiittee shaawween dabalatee kaambii garagaraatitti lola irratti bante waraanni sun waraana kamii akkami akkaataan itti lolli sun irra baname eega isaa withdraw godhan moo akkamitti mee haalli sun mee waan irraa eega isaa withdraw godhanii mootummaarraa withdraw godhuun mootummaarraa iyyuu baane jechuudha dhufne duraan nagayaan dhufne amma immoo nagayni sun hin jiru jedhaniitiin isaan withdraw godhuu sani guddoon amma itti qabamanii jarri osoo withdraw godhin duraa iyyuu jalqabamtee qawweenu haa irkifamtu elekshira seennaa maali goona inni qawween haa irkifamtuudha. Gaafa amma shawweefaatti banansan mootummaan Tigree hin tuyne. Mootummaan Tigree hin tuyne isaanii waraana isaanii bakka san jira. Waraanni kun Harar keessatti marfameetiin qabame bakkuma muurama inni jedhutti ganduma inni jedhutti namoonni qawwee lafa kaa'atii irraa achi siqaa jedhaniini. Akkasiin qawwee irraa guuranii uummata keenya ergaan wayita san biyya alaa jirraa fagoo irraa jirraa akka zamana kanaatti oduun wal keessa hin deemtu nu qooda sanirraa dhugaa rabbiitti yooma oduu lageennee oduu dabarsine malee qooda sanirraa nu ala jirra zamana san keessatti haala biyya teenya wal quba qabaachuun likkii malee jajjaba warra biyya san keessa jirutu jira kan isinii himuu danda'u. Ayya haji amma muuxannoo qabsootis dabalatee umrii wajjin waan hedduu isin keessaallee arganne rabbi jazaa isinii haa kafaluu dadhabbii keessaniifillee warra isin bira gara akiraa deemellee rabbi jannataan haa qananiisu jecha dhugama Oromoon qabsoodhaa ittiin hafne qabsaa'ee tattaaffiin uummanni kun godhe akaakayyoota keenya akka keessanii irraa dabalatee haga amma dhaloota ammaan tana qeerroo qarreen karaa cuftee qabsaayuutti. Waan hedduu ture. Ka ammaa tun taqeerroo qarreen qabsoofte haga ammaallee wama raafamaa jiru waan ba'ee dhadhaa ta'ee kana ta'e jechuullee adda dandeenyu miti. Haga tokko wanni argaa jirru isinis argaa jirtanii mee akka nama uummata kanaaf dadhabee uummata kanaaf miidhaa hedduu miidhameetti dhiyoo tana sagantaa tokkollee isinii qabanii sagantaa akka galatoonfannaatti isinii fi fakkaattota keessaniif akkuma asirratti agarru yuubota Oromoo jedhanii gumaacha gootaniif galatooma sagantaa jiru. Isinii dhiyeessanii turan. Mee gaafa kana ga'een isin taphataa turtan isinii fi fakkaattonni keessan taphataa turtan hedduu ture. Maaltu isinitti dhagahame akkasumallee wantoota haga ammaatti uummanni kun dadhabeetiin bira ga'uu dadhabe dogoggoroota jiru sanillee akkamitti akka fooyyeffachuu dandeenyu kana keessan nu dhaamtanii mee wanta qophii isiniif qopheeffame fakkaattota keessaniif isiniif qopheeffame kanarraallee nu dubbattanii mee duranatti ammoo hawaasni kun yoo akkam ta'e hawaasa nagaan jiraatu hawaasa daangaan isaa kabajame hawaasa walqixxummaan isaa kabajame ta'ee jiraachuu danda'a jettaniiti uummata kanaa dhaamtan taajjabbii fi dadhabbii haga ammaatti dadhabdan keessaa waan barattan muuxannoo qabdan irraa
nuu hima akkasuma seenaa isin as keessatti dalagaa turtanillee irraa dubbanna. Bareeda dhugaa rabbiitti wanni dheengadda nu godhame ta nuun hin jalqabamne amata lamaan taree godhamtee ammallee dharrallee godhamtee amata dhufullee abdiin jirtu. Ijaarmaya Oromoo ka uf ijaaree maal godhuu dandeenna jedhanii tana filatan tana filatanii waan godhuu danda'an irraa abboo namoota hedduutu qabsootan keessatti kufee namoota hedduutu qabsootan keessatti miidhame kan namni tokkollee quba hin qabne namoota kana yoo wanni akkana hin jirtu takkaatu alama keessatti illee hin jirtu akka seenaa nu beeynutti hin jirtu tun ammoo waan argame wanni argametu waan bareeda waan dhugaa likkii malee ani na gammachiifte nama tokko gaaf tokko gara amata 15 moo 10 caalle narraa waa barreesse biyya barreesse seenaa baanaa jina maali akkana maali jedhee waa waan yookaan akkatti dhaga'ee fi bakka irraa dhaga'een beeku waa barreesse Facebook irratti nama tokkotu telefoona godhee nama tokko dingata telefoona godhee nama saahiba kiyyaa tokko abboo nama tokko waa sirraa barreesse mee bakka akkasii san banii laalii qara'inaan jedhe wayita qara'u akka nama du'eerraa nama waa dubbatu akka nu beeynutti namni keenya nama seenaa nama isaa yoo himan nama du'e malee nama jirurraa waan dubbatanii inni ammoo tuyyuu badha namtichi nama du'e na sehe jedhee dafee jarjareetiin haga gara listi gara akiraatti deefiigee laale awwalarraa gara inni nama akkanaa godhee waan kana nama guyyaa akkanaa waan akkanaa jennaan dafee laale waan du'atii yaan dubbanne abboo osoo jiruu namarraa dubbatanii seenama namaatu osoo jiruutti dubbatanii irra bareedduudha ka gaarii godhellee abboo galatoome ka badii godhellee abboo waan akkanaa walitti jirtaa dhaabadhu jedhaniitiin irratti soorraa dubbatanii irra gaariidha namni keenya gaaf eega namni du'ee irraa bahe gaafa sanii imimmaanii miti dhiiga bu'ee fi namtichi hin dhageenye ka badii godhelleen badii isaa saniin gala namni isa badii godhe jedheetiin isa kumatu hin jiru ka gaarii godhellee namni ammoo gaarii godhe jedheen isa gala soonfatu akka waan hin jirreeti tana godhuun isaanii waan bareeda itti nafne ammoo dhugaa rabbiitti sanuu silaa namni namarraa dhagahuu qaba waan seenaa ta'ennallee gaafa dhayina isan guyyama tokko guyyamarraa kana bichaa ta'e sumti jennaani sila akkamitti guyyaa irraa citti dhumuun kenna nama seenaa jettanii waan seenaa nu gaafachuuf yoo barbaadan akkamitti guyyaa tokko bichaa taatee jecha isaan godhatanii wanni godhan hin jirtu an dhugaa rabbi yoo taate qabsoo Oromoo keessatti an xiyyiiti takka na dhaye xiyyiiti takkatti na dhooyte san marraa opereeshina marraa 17 naa godhanii namni beeku jira bad namni beeku hedduu jira ka beeku marraa 17 opereeshina naa godhan xiyyiiti takkatti saniif takka Itoophiyaa keessatti isaanii mootummaan no dhooyte isaanuma san sobee ogaadin tuna dhahe jedhee zamana san 69 keessa gaafni suni raadiyooni Itoophiyaatu maal jedha nugusni keenya Haile Sillaaseen qabsaa'ota Oromoo shifta Oromoo baale maraafu mihirataa goonee jirraa haa galaniiti raadiyoon ganama sullee jetti duhrii illee jetti galgallee oduu himtee irraa baatu maraayyuu dubbitana jala darbitee keetti hangaafa dhawamee baatii takka taa'ee wanni xiyyiitiin na dhooyteef bakkeen na dhooyte illee bakka haala kanaan ani irraa fayyuu miti murtiirra gaheetiin deemee mootummaa harkuuf kennee
دكتور بربادة دجدي bakka itti dhawamee baatii takka danqara adda nama tokko bicha na bira ture achirraa eegasii gara waraanatti deebine. Gaafsa waraanni keenya gara fiiq waabee gara waabeetti dhiyaataa gara fiiq sadira jirra. Achitee hin gala'anii jedheen namticha keenya Korneel Qassee Sheek Umar jedhaniini hin deemaa hin galaa mootummatti harka of kennaa. Ilaaja kiyya fudhadhee ammallee asitti isinitti deebi'aa yoo rabbiin taate naqa jeechii jedheen asirra gammadee gurbaan gaangee naa fidee namoota ammootunuyyuu naggaa ta'e ka horii gindhiiritti gurguratu bira na kaa'ee gindhiir hin dhaqe achirraa wayita gindhiir ga'e weennani katamaan beekaa ol seene ilma awwal abdaa garaadoo jedhanii ilma futaarii abdaa garaadootti firdi beeti dalagaa naa waamaa jedhee naa waamanii itti odeesse in sobe jechuu kiyyaanii waan bilaana solfadhee wayita waan himu waan haala mootummaatti harka kennuun kana ani Magdashoo dhaquu kiyyan beekanii akka shiftaa ta'e yookaan sooraa ta'e hin beeka namni warra keenya martinuuyyuu Magdashootti raadiyooniin safaaran Itoophiyaa ta Magdashoo jirtutu waraqaa qoodee ta'amma inni raadiyoon asitti amma raadiyooniin dubbatu sana inni waraqaa irratti deebisee anama waraqaa qoodee safaaran facaaftee waraqaa san fudhannee arganne nam shan taanee ijoolleen teenya Oromoo nam shan taanee achirraa dhufnee Ogaadiniin dhufnee Ogaadiniin gaala kireeffannee daangaa Itoophiyaatiif Somaaliyaatiif gaala kireeffannee Ogaadin keessa kunnee wayita keessaa baaneyyuu balbala bakka isa bahiisaa irratti tokko dhufee matiriyaas nutti banee dhawamee jennaan achitti dhawamee namni afur dhugaan duutee anamoon dhawamee hin duune akkanatti karaa Ogaadin keessaa amma raayituu keessan dhufee jedheetiin gurbaa keenya kanatti hime gurbaan namticha bulchatti hime maal rakkoo maaltu jiraati mootummaan kun walganii guyyaa raadiyoonitti dubbachaa jirti. Shiftaa baalee maraayyuu meerataa goone jedhani ati meerataa keessa nama jiru ofirraa deebi dawaa kee barbaadan dhuudham takka waa si gaafatu hin jiru naan jedhani. Mee hajii kiyya bakka taseenaa teessanii an agammaallee hin jalqabne akka tartiiba gaafa isin 1962 yeroo biyya Arabaa irraa galtanii qabsoo kanatti dabalamtanirraa wantoota muudannoo keessan akkasuma warroota yeroo sanisi waliin turtan hayyummaa isaan qaban wantoota akkana isinirraa booda isinirraa fudhachuu fedhan inshallah waqtii rabbi nu kennetti mee qabsoo amma makiinaan dhufaa jirti isinirraa gabaabsaa tan akka dhaamsaatti qabsoo Oromoo tan keessa akka nu baatan fedha akka qabsoon Oromoon qabsoo gootetti dadhabbiin hedduu ittiin hafne uummanni kun ilmaan hedduu itti wareege maaliif dadhabbiin ummata kanaa akka uummanni kun yaadutti galma ga'uu dadhabde dogoggorri hoo maali maal hoo sirreeffachuu qaban maal dhaamtaniif qabsaa'ota ammaan tana jiran ammaan tanallee akkuma isin agartan tokko ilma Oromoo ta'ee bosona keessa taa'ee tokko ilma Oromoo ta'ee mootummaa irra taa'ee walitti dhukaasu jira wal ajjeesu jira ilmuma Oromoo lamaan jidduutti qabsoon jabaan godhamaa jira. Kanarraa barnoota fi muuxannoo isin qabdan keessaa akka dhaamsaatti ilmaan Oromoo ilmaan teessan wanni amma jira guutuun isaa dhaamsa akkam nu dhaamtamne. Dhugaa rabbiitti ani mootummaa kanarraa wanni qalbii na gammachiise gaafa biyya dhaqe wanni na arge akka dhufanii mootummaa ta'anii mootii abbaa gadaa ijaaruu isaanii takka nu gammachiise. Warroota bakka dur abbaan gadaa itti ijaaramee zamana abbootiin gadaa yookaan akka gadaatti wal bulchan sanii haalli sun haa deebi'u jedhanii ijaaruun isaanii sun likkii malee na gammachiise. Ammoo abbootiin gadaa sun bakka silaa godhaniif akka silaa itti godhanitti irraa xiqqoo hir'uu qabdi. Dhugaan abbootii gadaa ka qulqulluu
haala isaanii san hin jijjiirin akkasitti akka abbootii abaabayyoota irraa fudhatan sanii miti. Kenna gariin guddaan isaanii warruma kenna kama qotatee bocateetiin yookaan naggaadateetiin yoo kanatu abbootii gadaa ta'ee haalli silaa ittiin afaan tokko uummata godhuu danda'an mootummaan tahin abbaa gadaa jaarsonni kun silaa akka dhugaatti ijaaramanii bakka jirtu haqa dhuga'aan jirtu Oromoon aadaan Oromoo keessatti dhagaalleen haqa qabaa, mixiilleen haqa qabdi, bineensillee haqa qabaa, muynillee haqa qaba jedhaniitiin haqa kennaniif san haga bakka sanitti deebinee akka sanitti mari'annee afaan tokko taanee silaaftuu wanni takkatu jira beektaa xabiyaan namaa tokkon ta'u akkuma urjiin namaa urjiin maal 12tu uummata xabiyaan namaa 12 jedhan namni akka jiru kanaan bakka 12 addaan qoodama. Tanaaf gaa namni xabiyaan namaa wal dhabaa nama wal dhabu kana wal taasisuuf humni takka jabduun jiraachuudha. Humniti beekamtuun ulfaattuun amanamtuun taate yoo ijaaramteetiin jiraatte waan kana wanni nama dhibaa hedduu hin jirtu. Nu amma wanni nu irraa ir'uu qabu aadaa teennatti achi deebineetiin aadaa teenna keessaa waa fudhannee as deebineetiin waan saniin ummata keenya kana dhaqqabuun yookaan dandamuun nu barbaachisa. Ayyee hajii kenna hedduu galatooma ulfaadha isiniin jedha. Inshallah sagantaan kenna itti fufaa dhugaa dubbachuu fi wama baara guddaa tokko keessaa waa burcuqqoo takkaan waraabbannee mee inshallah itti deebina sagantaan kenna hordoftoota Oro 360 sagantaan kenna hajii kenna Major General Abdallah Ali yookaan abbaa anaajinaa wajjin goone hin goolabamne itti fufa sagantaa kana kutaa tokkoffaarraa kaaftanii haga kutaa dhumaatti yoo hordoftan waan akka qabsoo Oromootti wal isin harkaadha waan hedduu adda baafattan maaliif jennaan keessa taa'anii ofii isaaniitii waan dalaganiif wanti dogoggoraa bakka kana keessa hin jiru. Seenaan dhageetti namatti himanii fi kata'anii ofii keessa jiraatanii namatti himan waan garagaraati. Kanaaf sagantaa kana guutuu akka hordoftan kabajaan isin gaafadha.